akkam jirtu ijoollee fayyaa keessanii nagaa keessanii tirii heenaan lammuu bucceetaan koonno akkam jirtu isiniin jedheeraa fayyaa keessanii nageenyi faraarri waaqayyo lafuma jirtanitti isiniif baay'atu daawwattoota koo hordoftoota koo warroonni subscribe keessanis dhiiftan warroonni subscribe keessanis fudhattan warroonni haadha eebbaa jabaadhu jabduu koo jettanis warroonni haadha eebbaa maal jechuudha jettanis hundi keessan warroonnis immoo haadha eebbaa viidiyoo gaarii hojjedhu ofii keenyaa jennee sin daawwanna jettanis nagaadha akkam jirtu fayyuma jirra galata rabbii isti eebbu baadhee viidiyoo akkamii hojjedhu minitti moo viidiyoo akkamii hojjedhu eebbu baadhee viidiyoo akkamii hojjedhu mana fayyoo jalatti koomentii ta'e dubbiseen jechuudha dhugaa beekoo dhiiskaaf kunoo laala kunoo kanadha kan viidiyoo gaarii isin hojjedhu beekoo been mana fayyoo jalattanii koomentii ta'e dubbisee ija tokkoonis bo'uun jiraa jette tokko ija lamaa yoo boonye moo nu jalaa faddika kunaanu odoon halkanii guyyaa bo'uu ijina jalatti keessatti jaamaa jirti na jalatti badaa jirti na jalatti dhumaa jirti waan ta'eef jechuudha ija tokkoonis ija lamaanis hin bo'amu okay jira እና አማ ዱብዳ ኤቡኮ አከመዲ ፈያ ከሰኔዲ ኤቡ ከሰን ዱብሳ ሜጆል ፈያዳ አይደም ኤቡ ከሰኒ ኤቡ በሬዱ ከሰኒ አከም ጅርቱ ነገዘኒ ፈያ ከሰኒ ያ ጆሌ ቀቃሎ ተነና አይደም ጆሌና ናጀዲ ቪዲዮ ኮላላዲ ኢላ አዲስን እንዲ ሱን ማስሬ ወረካን እንቶ ወረካን ነጋር ማነና እስኒ እንገሩስን እንዲስ ቆሞኮት ለሚኮት ድርቀመ ቀብዱ dirqama qabdu dirqama ittiin na ilaaltan dirqama qabdu dirqamichi mumaadha qomoo lammummaa sinitti argama tole inni eebbuun koo boru guddattee maaloo yaadha koo maal maaf akkas jettee viidiyoo kan hojjette naan jechuu dandeessi bakka yaaddaa hafin hojjette bakka boru ishiin irratti dabalte ilaa fiilmii ajaa'ibaa irratti hojjette ajaa'ibaa irratti jechuu dandeessi kanaaf jechuudha ilaalaa sinin jedha daawwadhaa sinin jedha horoo keenya horoo koo akkamii ati mee jirtayyuu mee fayyaa keeti horoon koo hoggaan asii waa dubbadhu shin qaata dur fudhattee eessatti na kofashiifte seete jechuudha dhugaa rabbii bakka horoonitti na kofashiifte sanitti immoo adaraa maaramii adaraa gabreelii adaraa waaqatti amantanii haadha eebbaa subscribe godhaatte TikTok irra deemtanii bakka sab ay achiti maalan jedhe seete kolfeefisi oromoon akka gara jabeessa ta'een beektu yaa oromoo subscribe godhi amma ittiin jettutti dhaqitoo waan ta'e godhi odoo ittiin jettee hin deemu bareedu dhaqi subscribe godhi yoo jetteen tole siif hin jedhan galatoon garuu waan ofeefu oroo galateeffadhaa wayin dhugaaf miidiyaa mucattii cimtuudha dhagaa fi jajjabeessaa dhugaa rabbii dhugaa natti tolten baay'een ishee jaaladha yeroo hundaa sheerii tokkoffaadhaan jechuudha dakaa kaaftee amma ammaatti yeroo hunda jechuudha anna faana jirtu akkasumallee garii guddina oromootti illee akka makamu anna barsiifte jechuudha yeroo baay'ee horoodha horoo wayin immoo dhugaaf miidiyaa guddaa isaa galatoomi qaalii koo dhugaa rabbii guddaa sanaaf galatoomi jijjiirtu immoo barkeessa keessa oromoo qaqqaalee an akka fakkeenyaaf an akka Hani Abdallaa an akka Fayyoo jijjiirtu bar ijoolleen garee guddina oromoo keessa jirtu isin jechuu koo miti bara hoggaan arrabsu dimshaashuma oromoo jechuudha malee oromoo isaa nama lagaan nama qoodee bifaan nama qoodee qabeenyaan nama qoodee bakka akkasii olii gadi deemuun siniin jedha malee jijjiirtu dhugaa rabbii keessatti waan akka Hani Abdallaa koo Hani koo guddaa isaa galatoomi qaalii koo sin jaaladha Fayyoo koo guddaa ishee galatoomi dhugaa rabbii amma ishiidha danda'am nama danda'ame nama gargaara viidiyoo sheerii gochuudhaan viidiyoo hojjechiisuudhaan haadha eebba ofan ajjeesa jenna basmaa mooldi manfas quddusetti tokko dhugaa rabbii bakka mirna jedheeracha wayina ofan ajjeesa wayin biyyaa rabaan deema jenna
ani yusi jira biyya arabaa sin deemtu beeku ushee biyya arabaa sin deemtu ofiisi na jeeftu amma dandeenyi wal gargaarraa wal bira dhaabbannaa video sino hojjetna yoo matkuni si ilaala ta'eef hojjette dhugumasummoo aaraa jirti yaalaa jirti isuma dhugaa namni isuma qabu noo yaale namni isuma qabu noo nama faana dadhabee galateeffamuu qaba fayyoo koo guddaa sanaaf galatoomfadhu wayin immoo kakuu tuubii galatoomiyaadha kakuu koo yaa ka fayyoo makkeessa keenyatti katabamee kenna malee kakuu tuubiis dhaqaati jajjabeessaa dhaqaati dhugaa rabbii mucaa qaaliidha mucaa cimtuudha mucaa ofitti amanamtee waan hojjettu tamteettee hojjettudha eebbuudhaaf qaaliidha dhugaa rabbii nama yaalatee jechuudha yuutuubiin kuni jalqabuma isaayyuu karma ishii guddataa jira waan ta'eef jechuudha suma dhugaatii jalqabumsisaas gaafa Oromoon irratti kaaniin irratti duulan jalqabsa tokko dhuftee ani siif jira Oromoon jira jettee jalqabuma dhufte jechuudha kanaafi guddaa isaa nuuf galatoomsi min jenna maal ta'etti dhiyaatee banaan jiru bar kunan ilaalani bari mata dureen dhufee bira yoo doon hin gahi sa'aatii mooshoo jedhina jalaan mata dureen ani ittiin dhufee mucoo ofan ajjeesa loon ta'e deeme nagaatti jette deemuu wayya jette fuula Facebook ishiitti katabde achumaan bakka guyyaa sadaffaa booda nagaan oola rastiin piisan jedhu dhufe ijoollee akka qoosatti waan barreessinu waan akka qoosatti akka dubbannu haati eebbaas ofan ajjeesa jette akkuma si jalaan deemnee ammoo qabadhaa waan namni jedhu nama dhaggeeffadhaa gurra namaaf kennaa garabbii waan jedhan akka nama dhaala isa qabnu naa galateeffannu isa qabnu naa jiraannu suba qabnu ani gatiin sin qabu fan sinitti bahee sinitti wacaa siniin lolaa sinitti dubbadha malee odoo sin hin qabne ta'ee odoo sin dhuftanii nan ilaalle ta'ee odoo sin qabu ta'ee hin wacu akkuma koo mammaradhee mana ta'a waanan sin qabu fan dhufee sinitti wacaa waan maatii koo taatanii kan sinitti wacaa waanan sin qabu fan sinitti wacaa kanaaf guddaa sanaaf galatoomaa sinin jedha daawwattoota koo iddoo kana akkuma kudhanii gallanatti fakkaata kan subscribe hawwaa jirtu ammas gashaa beekoo godhiiskaa beekoo maaliif akkas jeeqasee kan ijoollee asumaan asinitti immoo yeroo baay'ee mucaasitu baala geessaa mucaamaa baala geessitaa warroonni jedhan tokko jiru beekoo qorichanii fudhatu hayaabbarii godha dhugaasii jedhu waan ofiisaatii goosisa malee qorichinni fudhatu dhiisuu jenneen hin dhiisisu kanaaf jechuudha sammuu nama dhukkuba namni ijoollee nagaa guddifatan waaqayyoon galateeffadha warri ijoollee nagaa farkaa qabdan waaqayyoon galateeffadha waan qabdaniif galateeffadha waan waaqayyo harka fayyaa isinii kenneef galateeffadha waan waaqayyo waan isinii godheef galateeffadha dhugaa rabbi galateeffachuu qabdu isuma nama kennaa kun isa kanas nan galateeffadha ishii kanas nan galateeffadha isuma dhugaa kennaa ofiif galateeffachuun gaariidha waaqayyoon galateeffachuun gaariidha isiniin jedha kaa daawwattoota koo qaqqaalota koo isiniin ga'ure isinitti waceera bakka akkasiin kunoo beekuunis akkasitti na jeequ yuutuubiin irratti cufa gurbaa mucaa ijoollee akkasitti adabdanaan jedhe kanaaf innis gogaan kaameraa kaa'u hin beeka akka reebbamne waan beekuuf hin jeeqa dhugaa hin jeequ kanas isiniin jedha viidiyoo nama amma duwwaatti daawwadhaa amma dhumaatti namaaf ilaala bakka isin gara kanarra nagaa baay'ee jedhaani bye.